Yooyyaa ammallee yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa barruu guyyaadhaa Jawaar Mohaammed gara fuula Feesbuukii isaatiin barreessee qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa osoo gara barruu Jawaariitti isin hin dabarsini namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati gara barruu Jawaariitti isin dabarsina. Xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Akkasitti barruu guyyaadhaa Jawaar Mohaammed gara fuula Feesbuukii isaatiin barreesse. Yeroo ammaa kanatti dhimmoota komiin uummataa itti heddummaatu keessaa inni tokko maqaa misooma kooriidariitiin diigaa manneenii fi mancaatii qabeenya dhuunfaa irratti gaggeeffamaa jirudha. Misoomni kooriidarii dhuguma misooma moo yeroo kanatti magaalaa bareechuun dhimma dursa kennamuu qabuu fi dhimmoota yeroodhaaf jedhan moggaatti dhiisee seera qabeessummaa fi adeemsa isaa haa ilaallu. Mootummaan qabeenya dhuunfaa tokko diiguu kan danda'u sababa lamaani. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa akka Jawaar Mohaammed har'a gara fuula Feesbuukii isaa irratti barreesse ni yoo ta'e komiin uummataa guddaan misooma kooriidariitiin diigaa manneenii fi mancaatii qabeenya dhuunfaa irratti gaggeeffamaa jirudha jedha. Komiin guddaan uummatarraa ka'u kana jechuudha. Komii uummatarraa ka'u san dalgumatti dhiisee waa'ee kooriidarii misoomaa irratti seera qabeessummaan isaa akkamii mootummaan mana nama dhuunfaa tokko akkamitti diiguu danda'a kan jedhu kaasee jira. Isarratti qabxii lama kaasee jira. Qabxii jalqabaa isaa mee haa ilaallee walitti deebina. Mootummaan karaa lamaan mana nama dhuunfaa tokko diiguu danda'a. Tokko gamoon sun karaa seeraan ala taheen yookaan ijaarame taheen kana jechuun abbaan qabeenyaa sun lafa san irratti mirga abbummaa seeraan raggaa'e osoo hin qabaatiin gamoo kan ijaare yoo ta'e yookaan immoo mana yookaan gamoo sana ijaaruudhaaf ulaagaa seeraa dirqama ta'e osoo hin guutin kan raawwate yoo ta'e mootummaan tarkaanfii hamaa gamoo sana jigsuutti geessu fudhachuu ni danda'a. Diigaan maqaa kooriidariitiin yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru garuu manneen gamoowwan seeraan ala ijaarame irratti kan xiyyeeffate osoo hin taane namoota manneen jalaa diigamaa hedduun isaanii karaa seera qabeessaa ta'een ijaaratu ragaa dhiyeeffataa jiru. Mootummaanis kana hin waakkanne. Qabxiin inni jalqabaa maqaa kooriidariitiin mootummaan yoo mana tokko yookaan immoo gamoo diiguu barbaade abbaan gamoo sun yookaan abbaan manaa sun yoo abbummaa irraa hin qabaanne abbummaa lafa sanii yookaan immoo waan seeraa ijaarsa manaa irratti ijaarsa gamoo irratti waan seeraa hin guunne ta'e mootummaan guutumaan guututti gamoo san yookaan mana san diiguu ni danda'a jechuudha. Wanti amma biltsiginnaan godhaa jirtu garuu faallaa kanaati. Osoo abbummaa qabeenyaa irraa qabu osoo abbaa lafaa ta'e waan seeraa guutee jiru mana kan diigaa jiranii akka dubbataa jirtu kana dammoo mootummaanis hin amana jechuudhaan Jawaar kan barreessee jiru. Mee qabxiin inni lammataa maalii kan waliin ilaalu ta'a? Qabxiin lammataa akkana jetti. Mootummaan lafa sana hojii misoomaatiif yoo kan barbaade ta'e lafti gamoo nama dhuunfaa tokko irra jiru hojiiwwan misoomaa akka ijaarsa manneen barnootaa, daandii, hospitaalaa fi kanneen kana fakkaatan barbaachisaa tahee yoo argame mootummaan fudhachuu ni danda'a. Yeroo kun godhamu garuu mootummaan beenyaa madaalawaa abbaa qabeenyaa dhuunfaa sanaatiif kaffaluuf dirqama qaba. Adeemsi diigaan manneenii fi gamoowwanis yeroon gahaan kennamee fi bifa qaamota lamaan wal amansiisuu danda'uun gaggeeffamuu qaba. Yeroo ammaa kanatti diigaa mancaatiin qabeenya dhuunfaa irratti maqaa kooriidarii misoomaatiin raawwatamaa jiru. Laftichi hojii bu'uuraalee misoomaatiin waan barbaadame ta'uu ragaan mul'isu hin jiru. Osoo misoomaaf jennee fudhannu kan ta'eyyuu namoota maqaa kooriidarii misoomaatiin manneenii fi gamoon jalaa diigamaa jiruuf beenyaan kaffalamaa fi hin jiru. Numaa qabeenyuma isaatiyyuu gamoo keessaa akka hin fudhanneef yeroon kennamaa fi hin jiru. Sana bira darbeeyyuu namootni mallaqa dhuunfaa isaaniitiin gamoo ofii akka diiganiif dirqamsiisuun cubbuu ajaa'ibaa irratti raawwatamaa jira. Waliigalaan jedha barruun Jawaar Mohaammed hojiin maqaa misooma kooriidariitiin jedhameen gaggeeffamaa jiru kun fuula magaalota cululuqsuun alatti bu'aan qabatamaa diinagdee biyyattii guddisuu kan inni fide hin jiru. Gocha maqaa kooriidarii misoomaa jedhuun gocha seeraa fi heera biyyattii cabsu raawwatamaa jirudha. Lakki wanti kooriidarii jedhamu kun misooma biyyaaf faayidaa guddaa qaba. Adeemsa heeraa fi seera hordofeen gaggeeffamaa jira namoonni jedhu. Akkasuma mootummaan kun waggoota 6 dabre gama diinagdeen, gama nageenyaan, gama hawaasummaa, gama dippiloomaasiin waan faayidaan isaa miidhaa biyyoolessaa caalu hojjeteera namoonni jedhu yoo jiraate miidiyaa ati filatte irratti laayivii seenee si wajjin mari'achuudhaaf qophiidha jechuudhaan barruu isaa xumura obbo Jawaar Mohaammed. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa barruu Jawaar Mohaammed guyyaadhaa barreessirraa waa hedduu akka hubatan akkasuma waa hedduu akka baratan abdii qabna. Akkasuma namoonni mootummaan biltsiginnaa waggaa 6 darban kana keessatti waan faayidaan isaa miidhaa biyyoolessaa caalu hojjetee jira namni jedhee laayivii miidiyaa ati barbaadde irratti dhufee si wajjin mari'achuuf qophiidha. Kaabinee gandaa irraa haga mootummaa federaalaatiitti jechuudha. Kana jechuun abbaan fedhe seenee isa faana mari'achuudhaaf ni danda'a. Namoonni abiyya kana dalagee jira, abiyya kana godhee jira, mootummaan biltsiginnaa agana misoomsee jira jettanii gara miidiyaatiin
mormitanii amma yeroon isinii kennamee jira seentanii mormuu ni dandeettanii ragaa keessan qabattanii innis ragaa isaa qabatee dhufa waan ta'eef egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaan nu bira gahan kan maan golamne jirra odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura isiniin jenna namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhee subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaati waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.